السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت بليواني ورانا شانا لكدجا قرغا بيستي على ترقمتن وبقدرات تنسنين ججا الران كان أموني سمك قشر جرما سمك نكوني قولة قبابا قولة فراقبا قولة ساكنة إنو دانوانا كمسمارا ويجرساني نراكاسي جرا بريتشي لكي أستي قبيستن جرا كنو زيتي جلتك جفتني كانان فرشا كانانو ولي مدارتو akka hin qabanne jechaadha. Sana booda asitti samaka qopheessuun jira kunu. Samaka yeroo darbee sipiriinaan sinitti argisiisee har'ammooni yeroo muruu baay'ee sa'aatii fudhata kuni. Sinitti hin argisiifne jechaadha. Samaka gishir jedhama samakni kuni. Ila argitanii akkatti muuree baasee iddoo kana wanti ba'u waan akka inni wayiiti baay'ee hin hadhaa iddoo kana murtanii baaftu. Keessaa buqiftanii baaftu. Sana booda maqasiidhaa fi waan akka mismaaraa wayii kan qophaa'etu jira kan ittiin irraa gasharanii kaasanu. Gubbaa isaa kanarraa ala waan akka qolaa jira hin gashartanii kaaftu jechaadha. Manqaboon irraa kaasee dhiqee bareechee loomii dhaan bareechee jira jechaadha. Keessa isaas waan akka sombaa keessa baaftu. Maaliif hin hadhaa bareechitanii amma akkasitti qopheessee jira. Gubbaa isaa kanas immoo hin murtanii kiftatii gootuuf hin saaqtu jechaadha. Asiinis akkasuma murtanii asiinis saaqtanii. Addaan saaqtanii baaftu jechaadha. Maaliif qimamee fudhata akkanatti riftanii akkasitti qopheessee jira hunda isaatu. Amma sitti kalxaasaa hojjedheetan jira. Kalxaasaa hashwaadhaan hin hojjedhe yeroo kaan akkattis nan hojjedha. Maaliif kun simakni xiqqoo ishii goggorgoo waan ta'eef hashwaa shunkurtii jimbilaaf qullubbii akkasumallee paaraatu malmashii duraan isinitti himee jira. Maajuun xomaat loomii waa baay'ee itti naqee jira jechaadha. Sitti kizbaraa bagdoonis illee akkasumallee shunkurtiidha waliin oqlaallee qimamii hedduu loomiin illee nafni waliin makee jira. Sana booda amma kun sirriitti wal fudhatee jira. Gidduu isaa naquufan jira jechaadha. Mashuu dalaguufan jira. Mashuu samak gishir jedhama samakni kuni. Amma fidee kun sitti dalaguufani. Kanaafi kalxaasaa akkasitti hojjettu ani duraan sinitti meetan jira waan ta'eef irra deebi'ee sinitti hin barbaachisu. Maaliif qimamii mashwii duraan jalatti barsiiseen jira. Amma gubbaa isaa akkatti nan diba. Amma namoonni baay'een samaka kana nyaachuu ni jaalatu. Kaan immoo ni jibba. Maaliif fooliidha jedha. Fooliin qaba baraama kun amma akkatti dhiqamee qimamee waa hundaan hojjetame taanan siniifis xiqimeedha. Faayidaa qaba waan ta'eef nyaadhaa. Angaruu fi kiyyaa hedduullee hin nyaadhu yeroo tokko tokkonnaa darbee ni ilaala. Karaa fi akkatti yeroo hojjetame nama nyaachisa. Akkanatti qopheessuufi nyaadhaan siniin jedha. Keessa isaa argitanii fi amma dursaa otoo keessa isaa hin naqine akkasitti hin saaqa. Saaqeen kunoo keessa kana. Akkanuma wanti dalaguutti rakkate keessa isaa kaa'etan halas. Akkasiin siniin jedha. Akkaataan itti hojjetanu akkana. Yeroo darbee sipiriinaa isin agarsiisee jira. Nama kun kan isin agarsiisa. Amma kuni nama nyaachisa kun jechaadha. Keessa isaas dibee sana booda argitanii keessa naqee jira. Amma kana gidduun hojjete kooshii guddaadha waan ta'eef kan immoo isin qarqara ka'a. Asin ka'a lakkatti qulqulleessuu qabdu sirriitti akka fooliin godhanne sirriitti bareechitanii. Andiba adurrees nan qaba kun nan kaddama isheen dhaabattee na eegaa harkisee dhaabbattee irraa kan keessaa baase kottaadhas nan gurguradhaa gabaatti. Argitanii akkatti gidduu naqaa jira. Kuni hin goggogu yoo akkatti gidduu keessa jiraate. Hashwaan kun yoo keessa jiraate samakni kuni
gishir jedhama garuu baay'ee ni goggoga waan ta'eef hin laaffiftu akkasitti qalxaa gidduu naqxanii yeroo ni galchitu jechaadha. Argitanii kun xumureetiin jira kalaasamma yeroo ni galchuufan jira akkasitti dalagdu. Akkasitti fataa ofirraa jettanii samaka bareedaa ofiifis nyaachuu ni dandeessu. Urgaansaa akka biraati samaka hin jedhu jajjabaadhaa haala kanaanii hojjedhaan siniin jedha. Turtii gaarii siniif haa ta'u. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.